tan dhiiree akkatti asootu hin jaalladhu dhiira tsaxxalaxx jee pirootokola isaa eegee fo'aa jee bakka dhiira yoo nuti na jalaa bobboon hin jaalladhan dhiira akkuma haasootu hin jaalladhu. Maas hin jaalladhaan si jalaa bobboona moo ree jaalallee kootiin si jalaa bobboona moo maal taate ree maakki? Eenyu si jammar jaalallee kiyya sin ta'uu fi sin teessu si jammar demmoo hin haasayin hedduu sin jee gana dubartii. Jaalallee no sitti fakkeenyaa kanan sitti bobboonu si jaallachuu wayii fedhii wayiitti qabamoo. Dhagee. Tokkoffaa namni gisee intarvii si hayyame intarvii nama goota tokko jee. Lammaffaa nama san hayyamsiifatteetiti intarvii si waliin taasisettee hayyamaan gaafattaatii bara hayyamaan. Kun akka haasaatti intarviiyuu isa eenyu miti bara akka haasaatti si haasofsaa jira laayivii irra jira waan ta'eef geemii taphataa irra waan ta'eef akkuma haasawa kun. Waa'ee nama tokkoo gisee dhibba takka yoo nama gaafatte akka miree. Amma jireenyi kee isaan haguugamee jira kanaaf si gaafanne dhibba tokko miti kuma tokko si gaafachuuf deemna bara. Maana gaafattan waanuma arkitan waan arkitan laayikii godhaa. Yoo dhabdan itti dhiisa bakka dhumatti. Amma jireenyi kee isaan haguugamee jira kamaa kee isumatti jechuun dudduubni kee fuuldurri kee isa maal si gaafanna beeku? Isaan haguugamu. Ati maal si galchi? Kanaaf si gaafannee sirraa baruu qabna kan sirraa baranna nama barsiifna sirraa barre. Har'a ibsaan wallaltee moo akka bakka bee wallaltee moo akkamii nagaara biti garuu. Astaghfirullah al-azim. Abaaboo guys abaaboo please. Ibsaan dalanii miti baay'isawee nama amala akkasii qabu miti nama deeqaa takkaafuu wallee hin beenu anaaf inni isaa wallaluu miti haa. Eega jaalala isaatti deemte akka miiraan makamte miiraan guutamte eegasii nama miiraan guutamtu miti yoo. Maal taate jaalalli kun gara aariitti nama geessaa? Abaaboo huruphee ijoollee maal taatan? Ani gara aarii osoo hin ta'in nama usee na gaggaafatu hin jaalladhaan gaaffii namni usee na gaggaafatu hin fedhuun. Amala kiyyatti usee haasa'uu hin jaalladhaan. Sadii nama biraa gara abaaboo sadii maal taatan abaaboo ol darbaa haasaan dhaggeeffatinaati. Inni tuffattee jee yaada jeetaan nama tuffadhu dammoo saniif deebisaa jiraa fi bara. Abaaboo sadii abaaboo tokko nama biraa abaaboo tokko gaa'is. Galatuma amma dablii irratti waa ol darbadhaa gaa'e. Tuffadhuu dhiisisiin jedhanii warri si jala miskiina bar. Gaa'is sadiin baay'isa wal qabata. Amma tuffadhuu dhiisii wanni jechuudha. Innaa akkasi maakii dhuguma immoo akkamii ibsishaan deebi'uun kaane kaayiroo dhufaa jiraa? Isan gaafattu. Maal isaan immoo beektaa dhugaa dubbanneedha tiiktookuma irratti wal beekna malee feemisoota Oromoo keessaa isaan badaa walitti dhufeenya hin qabu jechuun waluma kabajna anillee nan kabaja dhugaa dubbachuu fi innillee namuma naamusaatii namuma kabajannu hedduminaa walitti dhufu. Intarvii isa laallattu na gaafachuun sirrii miti bakka bira darbi. Jechuun egaa simaa inni beektaa fakkeenyaaf ati sayyaannee bari ibsaa hin beeku jechuu yookaan hin jaallu yookaan ibsaan akkas jechuu miti ibsaan utuu naqee keessaan dubbiseessutu koomentii walii barreessaa jirra laayikii walii godhaa jirra garuu keessaa waliin bilbille kan sobuun hin danda'amu waan ta'e. Bilbiliif gaa. Jechuun kaayiroo dhufaa jira moo xaaliyaanumatti eessa iddeen inni jiru iddeen makroon sana jira moo eessa inni ilaala? Isa laallata gaaffiin kun anaa miti. Jechuun akka walii galtee itti baaki ilaama dhugaa dhuga siirias wallaa akka walii galtee itti hin beekta amma fakkeenyaaf Faransaayitti deebi'amoo isa immoo alhamdulillah jette waa qubeelaa wayii sitti kaa'e moo karaa feesbuukii wayii arganii sin gaafa jedheen dagadhee bara. Namni keenya kun bari musliimni bara harkatuttis gammaduttis dhabuttis fayyuttis dhukkubsatuttis deemuttis ka'uttis alhamdulillah ni jaabar. Kizuma harkatu qofaa miti namni alhamdulillah ka jiru. Sirriidha jireenyuma irri baay'ee kaatee alhamdulillah jechuun barbaachisaadha. Inni sirriidha garuu. Alhamdulillah jettaa si dhukkubee yoo fayyite alhamdulillah jettaa yoo dhabdees alhamdulillah waa hunda irratti miti akkasitti hin fudhanne. Yoo miidhamte iyyuu alhamdulillah itti beekamaadha. Yoo miidhamtuu taate iyyuu. An jechuun gisee nama keenya garuu immoo wanna hubachuu qabdutu jira. Garuu immoo namni keenya yeroo waa argate barsiifata. In jedhama alhamdulillah sun sirriidha yeroo hunda jedhama. Garuu akka uummata keenya uummata Oromootti uummata Musliimaa Oromootti yeroo gammade yookaan yeroo waan gammachuu tokko dhaga'e yookaan waan gammachuu tokko argate alhamdulillaahidha jechuudha. Ani baay'ee kiyya jalaa alhamdulillah for everything jaa.
waa hundaaf alhamdulillah. jechuun eega seerra deddeebi amma walumaa galatti waa gammadde moo qoy Jechuun amala biyyatti jechuun akka nama muslimaa tokkottis ta'e akkuma jechuun fayyadama kiyya keessa waa hundattuu nama alhamdulillah jedhudha. si qofa miti bara hundi namaa iyyuu jira amma kun rakkoon qabu fudhatee alhamdulillah jaa waan biraan jaa waan ati naa kannitee fudhatte alhamdulillah jaa osoo maatiin kiyyaa waatee jechuu fedheetu inkwaan gammachuu miti. Kanaaf jecha alhamdulillah jette sana ofumaaf jette jechuudha jechuun akkasumaan jette malee waa gammachuu wayin qabdu naasuus gammachuus. Ayaan alhamdulillah ni je kalees kamalee na dhukkubee fayyinaan alhamdulillah je gammadee. Amma sa'i niitoorkii jetta biyyatti si mokkorte moo akkami gara feesbuukii kana? Maali garuu ati intarvii dirqii nama godhin gaa ayyaas gaddar keenya si biraa deemu? Jechuun waan miidiyaa irratti dubbatte bara. Waan miidiyaa irratti dubbatte si gaafa. Akkamitti dubbannan gaafattanii ni dandeessaa waa hedduun guyyatti maxxansaa oola. Jechuun hedduu miti wooma jaalalaa irratti xiyyeeffatte waan maxxansineef si gaafanne kaa? Bikko tokko dhaqeetiin neetworkiin na diddee saniif aaree Ameerikaa dhaqeetiin Ameerikaa gahee neetworkiin na diddee xayyaara gubbaa beekin sammuu xayyaara gubbarraa sababa neetworkii bu'e. Akkamitti xayyaara keessa neetworkiin lafaa gisee xayyaarra ol ka'u neetworkiin hin jirre jeetiin gabbu'e an nama neetworkii daqiiqaa takkaaf dhabuu danda'u miti galee. Na buusa Ameerikaan irraa haftu jennaan Ameerikaan gubatte an eegan bu'ee booda. Ati niitoorkii daqiiqaa tokkoof dhabuu barbaadda moo ibsaa daqiiqaa ammoo ta'eef sagalee isaas ta'e isa dhabuu barbaadda? Maali amma gaaffiin akkanaa gaaffiin boorcaqaa akkanaa boorcaq jennaan amma gaaffii tanaan. No amma fakkeenyaaf niitoorkii dhabuun barbaadu jette utuu ibsaa moo intarneeta dhabdeedhanii kamiin dhabuun filatta? Intarneetaa fi ibsaa maaltu walitti fidee achirraan immoo intarneetni namni maaliif jaalata intarneeta aslaan gisee dura si gaafadhu intarneeta kana wanti namni jaalatu nama wal si garsiisaa bara intarneetni miti. Sirriidha. Jechuun utuu amma ibsaa fi intarneeta amma daqiiqaa tokkoof intarneeta malee jiraachuu hin danda'u waan jette niitoorkii malee. Jechuun intarneeta jechuun haadhaaf abbaa kan kee faamilii kan kee saayiboota kan kee waan irratti harkituudha intarneeta jechuun. Duwwaa isaan fayyadamu amma waan anaaf si itti waliin taasisuu jiru intarneetaan. Intarneetni kun silaa jiraachuu baatee ani seenee haasa'uu hin danda'u. So kuni intarneetaaf ilmi namaa tokko waan ta'eef gaaffii akkanaan barbaachisu jechuu fedheetti. Kosii kaani kan filattare. Maal haasa'u? Tokko intarneeta jechuun yoo intarneetni jiraan isaanumaa hin haasa'a. Jechuun isa si bira kaa'ame kan fidamee intarneeta dhiiftee ibsishaa yookaan intarneeta filatta yookaan ibsishaa filatta jechuudha. Si bira jiran kamiin filatta? Bismillaati osoo namni gaazexeessummaaf bikata kasi qaxare gaazexi darban aman jijjiiroo waan akkanaa gaaffiin ta'u barmaadi gaaffiin akkanaa gaaffii jechuun gara kabitti filachuu akka ammaan waldaa dhugaa dubbachuu fi gaaffii pirootookoolee gaaffii suufa uffatanii nama gaafatan faana gaafadhu asii gaaffii ganda keessa fiigannan gaafate rabbistu dhaadhuti maal taati mancaroraan godhin gaawwarra mancaroo. Maa kana filannoon akkamsi qoyaa nuuna dhibdee bara filannoon kun xiqqaadha bara kabitti si dhibde ibsishaa immoo intarneeta amma fakkeenyaaf intarneeta guutummaan guutuutti dhiisii irraa galutu siin jedhanii immoo ibsishaa utuu dhiisii jedhanii irra filattaan kun waan gabaabaadha bara. Intarneeta dhiisii yoonaan ja'an. Kunneen waan gabaabaadha akkasii jechuudha. Waan xiqqaadha bara kun waan guddaa miti bara. Hin jaallatte jechuudha bakka sirriitti akka silaa jaallalle. Intarneeta miti jireenya addunyaa kana yuun dhiiftee dheena manan ibsishaa dhabuurra jechuudha. Intarneeta sii xiqqoodha miti. Maaliif jaalalli sirraa mul'ata waan ta'eef yeroo jalqabaa jaalala sirriitti sirratti argineerra. Akkaataan jennee. Ini tambal dua. Kayak mo? Dhuguma siin jedha bara. Ija jaalalaa addaa sirratti argine. Qabsoo keessaa galtee qabsoo dudubbeetti harka hiitee gattee biraa deebite yeroo dheeraa qabsoodhaan si beenna waan ta'eef ilaalcha eegasii ittiin si beennu jijjiiree ilaalcha jaalalaan. Nama jaalala si gaafate boskiin faa qabdaa jedheen shakkaa ture bara. Dhuguman sitti man. Boskii faa qabsoodha. Dadammaq irra marsi gogombisiitti bantaa jedheen iyyii si eegaa ture bara gaafa namni jaalala si gaafate. Wallahi billahi. Waan akkanaatti bantaa jedheen eegaa ture. Waan gogombis irra marsi dadammaqsi jedhu wayi. Hayyee fixattee dubbiin tanteen dhumattu farsilaamee geemii taphannaa qabi. Osuma na askiriimii takka illee shakkaaladhe. Innaa hin qannaste immoo dheegee ibsishaan biyya galee laayibiilee maaliif garuu? Jira tap screen guys, tap screen. Ini gatin akka tap screen.
Maaki waasi gaafadha amma serious. Maaki waasi gaafadha. Guys, taap Wallahi wuma qunda garaati. Ehee jedhi kana jalaati. wiinii 36 qaba. Yoo 7,000 makiinaa diimtuu Firfirnaa godhaa balleessaa seenaa dalagaa rabbeedhaati. makiinaa diimtuu yoo hin argatiin Kan ammasii deebisii sii kennu kanatti fakkeenyaan namaa kennuu dhiiseera. Miidiyaa guddifadheeraa guddadheera jechuudha. Sii galee hunda intarviiyuun godhu jechuudha. Dhugumaan sitti hima wallaahi. Abbaa fete meeqa intarviiyuu na godhee hin godhu. Miidiyaa kiyya guddifadheeraa ofiillee guddadheeraa jechuudha. Anillee tuffadhee bira darba bara. Sii galee warra tuffadhuu bira darbee dhuuf jechuudha. An darajaa jiraatti of ilaaluu dhiiseera warra akkana dheef warra nagaa osoo hin taane darajaa jiraa keessaa ol baheera bara. Utuu jarri hin jaallatin dirqiin gurra jiraa micciireen gurra isaa micciiree asiifachuu oofaa jira bara. eenyu gurra miicirtee asiifachuu ofaarte dammoo bilaa guutuu dabaa. Warra gurra micciiree olii gad oofu warra tuffadhuu dhiisiin jedhu warra akkasii sana gurra jiraa micciireen akkasitti rarraasee olii gad deemaa jira jechuudha. Anuu bar hunda intarviiyuun godhu bara. Nama gurra miiciranii olii gad hin deemuu danda'ama isaa? Saqqaleen akkasitti gurra qabee saqqaleen olii gadi mirmirsaa jira akkas jechuudha. Nama saqqaltee ni beektaa jireenya keessatti? Intala tokko saqqaleerre. Bareeda. Sun duba kan teeti waan taateef saqqalte gaa duba. Tee waan taateef saqqaltee hin jedhu. Guys, tap screen. Tap screen, guys. Warra raba dheeratu kan deebi deebisin ala warra nagaa mita warra nagaan hin jedhutu babaattu dhufe. Deebii nan beeka akkan sukkaartu beeka afan jecha kana jedhee akka namni sukkaaru waan hin beeku fadi warri arrabatti fayyadamu. Jecha kana jennaan akka naaree kaansariin sammuu isaatti ta'eera jechuudha. Lamuun attaadha argee nan rukutu waan ooda jala dhufe biloo kama achuma haaruu malee akkas jechuudha. Sammuu isaa gubee gubee hin gattaa akkas waa darbadhee. Namoosisu hiddanii? Tap screen, guys. Maatii soo firan qabdu barre bakka firri keellee rakkatee rakkoo qofa miti. Si galee? Egaa umma haa. Ajajaan immoo 500 taanii rakkatanii si jala kuma 500 700 Nama 300 ariite osoo seetu. Amma hayyat na adabame kanuman simoo isan na adabame. Maal inni daba maree kuma hin geenyoo. Tokko kan simoo yoo. Kamiin namoota? Gudura kan simoo yoo. Meeqaan namoota isa? 3,000 moo 2,000 simoo yoo. Silaa best of 3 dha kaa rakkoo hin jiru maa inni re. Lamuun daganaa kuma. Isaa kadhuma taabtaabii soo gootan bar 2,000 fiddani nama 1,300 teessan. Ayyaa dabbiin kuma 3 amma ishi. Hayyattaniituma teessan. Way tu gadi hin dhahin boonus jedhaa namaan. Isorgiin kiyya qabee seenaa jirta akkam naguma. Fayyaa keeti. Dablii dhamu maal jedhaara boonusii waan ta'e wayiiti maalan beeka. Gifting point jedha. Qoy Ahmed kanarratti miti kanarratti lama kabaayii suuratti boonasiidha usiituma. Tap screen, guys. Jabaadhaa taappii godhaa akkas jabaadhaa taappii godhaa. Maqaadhuma siitiin koppiliin hiraa godhaa jira sii tokko galatoo mi'a maakkii oro maquma siitii qubeen illee waliin dhabu waan ajaa'iba. Galatoo yoo waa galatoo.